So video kanarratti akkamittiin Trojan horse virus ofii keessanii kalaqoo akka dandeessan isinitti agarsiisa. So gabaabumatti Trojan horse jechuun yookaan keylogger jechuun sooftiweerii nuun wanna gaarii fennee kompiitara keenya irratti fennee dugda duubaan immoo wanna hamaa dalagu jechuudha. Fakkeenyaaf paaswoordii keenya kan koppii godhee iimeelii nama kalaqe sanaatti ergu akkasuma immoo wantoota nuun nama wajjin sheer goone wanta nuun kominikeet hundasaa dugda duubaan dhokatee kan kaapchar godhu jechuudha jechuudha. So kanaaf haala gabaabaadhaanii paartii isa jalqabaa kana keessatti simple keyloggerii yookaan keylogger virus akkamitti akka hojjennu isinitti agarsiisaa jechuudha. So amma dhumaatti viidiyoo kana hordofaa jechuudha isa demonstrate isiniif godha. So connectioning ko baay'ee laaftuu waan taate viidiyoo yeroodhaaf disabiliin godha. So kanan fayyadamu Spideridha. Spideriin Python IDedha. Python programming barreessuuf kan nu fayyadudha. Pythonidhaa fi Jupyter Notebook fayyadamuu dandeessu, Colab fayyadamuu dandeessu, tuulota hedduutu jira. So isaan keessaa kanan personally kanan prefer godhu isa kanadha. Spider ka jedhamu. So koodii isaa asirratti barreessinaa jiru. So keylogger jechuun wanna namni kiirraa pireesii godhu hundasaa dugda duubaan koppii goonee iddoo ta'etti seevii gochuu barbaadna. So kanaafuu maal functionalii akkamii nu barbaachisa? Input yookaan keyboardii xalafuun nurra jira jechuudha. Keyboardii press ta'u xalafuun nurra jira. So Python irratti kana gochuu fi packagein nu barbaachisu pyinputidha. So pyinput dot keyboardidha. Keyboardidha kan nu liisin gochuu barbaadnu waan ta'eef. Keyboard import jennee achirraa waa lama barbaadna functionality lama tokko key isa press ta'edha. Inni lammataa immoo real time liisin gochuudha. Listener jechuudha. So this will put our code in the callback and then inni lammataa immoo maalidha? Wanta inni press godhe sana immoo faayila wayii irra save godhannee kaachuu barbaada. So sanaaf immoo loggingidha jechuudha kan nu barbaachisu. Sorry. Import logging. Wantoota nu barbaachisan lamaan arganneerra. So isa booda logging gochuudha jechuudha. Logging dot amma gaa isa intinii ta'e sana capture goona. Basic config kan jedhu sana capture goona. So config sana irratti amma maal jennee save goona faayila sana amma fakkeenyaaf dossinee asirra kaa'uu barbaadna ta'a. As keessa akka inni nu kaa'uu barbaadna. Faayila folderii kana keessa amma akka ilaaltan amma folderiin kun duwwaadha. Garuu booda yeroo programmii keenya jalqabsiisnu faayila dhossaadha. Wanna namni barreessaa oole sana capture godhee asirra nu kaa'a jechuudha faayila tokko. So maqaa faayila sana we can give it any name. File name is equal to bracket keessa goone argumentidha waan ta'eef dhossaa faayila dhossaa faayilii dhossaa maqaa isaa akkas jenne you can give it any name dot text file yaa goonu barreeffama qofa akka inni capture godhu then label isaa himna asumarratti description isaa isinii kennan iyyuu label is equal to isa booda logging dot debug jennaan asirratti ka barreessinu debugii goona then koomaa goonee formatii isaa akka bifa kamiin seevii nuuf haa godhu. Fakkeenyaaf sa'aatii nu barbaachisa. Sa'aatii namni sun itti keyboardii sanarraa press godhee hin barbaanna. So percentii goonee ASCII time fayyadamna. Sa'aatiin itti namichi barreesse jechaadha. Wanna barreeffame wanna capture godhaa jiru sana time stamp isaa capture gochuuf jechuudha. Faayidaa biraan qabu. AC asitti daballee secondies qabaachuudha. Minus percentage goone asitti message asiin baafna s sana booda asiin xumurree jechuudha. So amma kan nu hafe maalidha? Wanta capture godhee asirra faayila kanarratti booda uumamu as keessa jiru faayilli tokko iyyuu jiru duwwaadha kun akkuma argitanitti booda garuu as keessa nu galchaa jechuudha. So kana gooneerra step inni itti aanu maalidha? Function define gochuu qabna. Gammas yeroo hundaa on key press listen nu godhu jechuudha. On press we are listening for a key and then function cannot define that Python irratti. So logging asitti ishee import goone sanadha dot info sana. So info asitti kan baafnu string of key isa press ta'e jechuudha. Warra kaan optional argument wanna ta'ee fi asii balleessuu dandeenya. So kana xumur amma kanuuf maalidha? Infinite loop keessa keenye wanti kun irra deddeebiidhaan akka guyyaa muduu waraabaa dugda duubaan wanta namichi sun hojjetaa oole waraabaa gochuu barbaadna. So loopii keessa buusuu qabna jechuudha. So with listener ishee asitti create goone ishee waamna. With listener then on press amma function is amma define goone sana on press key on press is equal to maqaa sana kennina callback waan ta'eef directly ma call goona sana
on press, then as listener. Then kunis function ida infinite loop ida nu yoda amni made programming kun nabbatu jechuudha. So listener dot join. L small gochuun irra ture sorry asitti dogoggore. L kun small taate jechuudha. So amma dhumate jechuudha koodii barreessineef. So koodii keenya kana bakka ta'etti save godhanna. Save as. So maybe documentii keessan galcha iddoo kana. So just I want to save it here. My key or my virus in jedha. Python file ida. So amma kuma argitani folder inni kun empty dha. Akka virus iti asi detect gochaa jira. Antiniin kun iyyuu ofii isaanii. So maal gochuufan jedha. Amma akka inni naa dabarsuun godha. Alloon jedha. Maaliif virusii wanna ta'eef na jalaan tuqu jechuudha. So kana hojjedhe faayilli kun empty dha. Koodii koo qofa jira. Asii gamma kana run gochuuf hin deemu. Infinite loop irra galchee jechaadha. Executing godha. Asii maal jechuu jira. Wow, jala balleesse. Okay. Anyways, window defender in jala qaba virus akka ta'e waan beekuufi. So saniifu asirraa waan hin qabuufi yeah, I do have it here. So bakka lamatti save waan hin godheef na jalaan badamma. So files come keylogger. Yep. Can I delete godha. So coding kun kanadha. Antivirus in lolaa jira kanaafi amma akkuma argitani as keessa file kana nan balleessa. Abadu didde anyways ateessush. Okay. Kurraan waan ta'aa jiruufiti dubbii natti fide so nan cufe. Programmii biraa raan godheen ture jalqaba sanaafi isatti konfliktii fidaa ture. So waliigala akkuma argitanii koodii xiqqoo barreessinee kana yoo balleessine baay'ee xiqqoodha akkuma argitanii toora 10 qofa koodiin kuni. So as keessaati amma faayilli biraan hin jiru akkuma argitanii. So file name kana amma nan jijjiira. My okay file dhossaa jennee save goonee ture faayilii dhossaa. So save in jedhe. So amma raan hin godha raan hin godhu. As keessaatiin faayila biraa argannaa jira. Waan ani Facebook irratti passwording galche waan hundumaa galmeessee as dhosseenaa kaa'atudha. Fayyadamaan sun hin beeku. Isa booda immoo automatically gara emailiitti akka ergu gochuu dandeenyaa jira. Amma jalqabsiisee jira. Infinite loop keessa galee jira. So waan ani tuttuqu galmeessaa oola. Mee gara website adeemu waan adda addaan barreessaas dhufe. So waan an barreessee galmeessuu isaa cheekii gochuuf jechuudha. So fakkeenyaaf asirratti galma abbaa gadaa jedhee waa search godhe. Aishi dabalatamu maybe login gochuu nan danda'a. Login page maybe asirratti deemas jedhee aishi kana barreesse wanta loginii na gaafatu wayin barbaadame. IE login. So wanta login password isa kanni capture gochuu danda'u isinitti agarsiisu fedheeni. So website ma fedhe ta'uu danda'a. Asii amma sign in jechaan jira. Waan nan barreesse hunda isaa capture godha jechuudha. So amma sirra jira password sim jedhee waan an argeen xaafa. So password sim jedhee password din jedhee amma kun sirrii mini garuu na gartu gara booda save godha jechuudha. So amma ni ilaalla deemni gara faayilaa deemna. Amma faayilaa dhossaa jedhee kan inni nu galmeessaa oole jechuudha. Akkuma sirra argitanii jalqaba capture godhaa oole ilaala waan an hojjechaa oole. Galma ka jedhu ilaala asitti. Space bar yeroon tuqe galma abbaa gadaa dheeroon xaafe space bar tuqeera isallee capture godheera. Sa'aatii isaa wajjin nutti agarsiisaa jira. Sa'aatii kan inni fiduuf asitti sa'aatii fi dura sa'aatii kaayii isa booda meesejii kaayii jennee waan natti himneef kiisa preesii ta'e jechuudha. So bifa sanaan galmeessee jira. So dhumarratti amma passwordii gasheen ture immoo password jedhee asirraa akkuma argitanii password kan jedhu ilaala PASWORD galmeessee jira jechuudha. So fayyadamaan kompiitara kanaan argu jechuudha wanti kun ta'aa jiraachuusaa.
So wanti nuti barreessine toora kudhan qofa. So this is a typical virus jechuu dandeenya jechuudha. So bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. So akka kanaan vaayirasii hojjechuu dandeenya jechuudha. So ittiin dabalame wanna biraa bannu immoo wanna paaswoordii biraa qabu maybe Facebookii ta'uu danda'a. Facebookii kun tuqee asii maybe log out hin jedha. So asirraa dhufee okay password isaa irraa badheera kanaan irraa bada yoon balleesse so wanna biraas login gootanii wanta isin hojjettan isa dhumaa jedheen barreessama isa dhumaa jedheera wordii kana naa qaba so nan cufe faayila sana irraa dhanneen argan nama waan an barreesse isa dhuma irratti amman barreesse jaa ilaalaa asitti isa ISA dhumaa inni jedhu galmaa'ee jira jechuudha so kanaaf kan kana fakkaatan bifa salphaadhaan dalaguu dandeenya jechuudha Python irratti paakeejii hedduu jira so viidiyoo sattaan irratti immoo maal goona automaatikaalii tuu namichi sun hin argin faayila kana gara iimeelii keenyaatti akka inni ergu akkamitti gochuu dandeenya duubaan jechuudha ituu abbaan kompiitara sanaan argin dhumarratti akkamittiin erguu dandeenya seeduu isinitti agarsiisa so viidiyoo kana sheerii godha galatooma paartii irratti wal agarraa jechuudha